baay'ee nama dhiba dubbachuuf. Egaa obboloota koo akkuma argaa jirtanii daa'imti tuni Itoophiyaa keessatti jechuudha kan dhalattee guddattee dhalattee guddattee osoo hin taane ingatan jechuudha. Yeroo ammaa kanatti waan akkanaa kun baay'ateetii jira. Dhugaa dubbachuuf guyyaa guyyaadhaan waan akkanaa kun sirriitti dabaleetii jira jechuudha. Maaliif jennaan ijoolluma daa'immoo xixiqqaa kanatu deetu gataa jira. Ashuma harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube kalicha irratti argamtan jirra jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessanii baay'eetu jecha. Egaa miila darbis waan akkanaa kana kuustu godheetan ture. Ar'arree dabalataanidha. Daa'imti tun dhugaa dubbachuu fi waan baay'ee nama ajaa'ibsiistudha. Daa'imuma malee namni jabaan yookiin immoo maraatuma ta'a malee namni maraasa si miti. Amma ijoolleen ammaa yeroo ammaa kanatti dahaniitu gataa jiru. Amma dheengaddas dhiyuma kana amsayyoo wayii ishiiniyyuu daa'ima deessee jechuudha. Deessee daa'ima allayyaatti gattee ofii ishiitiif of hanniste. Dhugaa dubbachuuf. Yeroo ammaa kanatti baay'ee waan nama ajaa'ibsiisu Itoophiyaa keessatti waan magaarii tokko dhaga'anii hin beekanii yeroo waan akkana kanatu baay'ate jechuudha. Maka dhugaa dubbachuuf mee gaafadhaa karu eenyuma keessa naannuma keessa baay'ee waan akkana kun sirriitti dhaloonni ammaa waan akkanatti bakka dhugaa dubbachuuf dura waan akkanaan babal'inaan yookiin baay'inaan hin jiru. Amma garuu sirriitti kanaaf kan ijoolleen daa'ummaadhaan yookiin immoo waggaa 12 waggaa 13 biyyaa baasan yookiin immoo heerumsiisanii jechuudha. Yeroo ammaa kanatti dhugaa dubbachuuf daa'imti dhalatte waggaa 11 gaafa geessu bakka garma daa'ima da'uutti. Annaa kana isheen tun immoo waan jettee akka carraa dhugaa dubbachuuf waaqayyoos immoo beektanii yeroo tokko nama gargaaraa daa'imti jalaa baddalamtee daa'imti kan ji'a 8 jalaa baddalamtee jettee akkuma dhaggeeffattan viidiyoo ishee hunda intiin goone waan ta'eef ji'a 8 daa'imti jalaa boqattee achi halkan keessa sa'aatii 4tti daa'imti tun yeroo boos argee ba'ee too fuudhee jette. Fuudhee guddisaa jira ajechaa jirti. Ishiin waan jettee akka seeraan guddisuuf daa'imti tun akka seeraan naaf guddattu kan kiyya waaqayyoon jalaa fudhatee na gargaaraa jette. Ijoollee baay'ee maal jedhu wanta akkasii waan badaa kana dhugaa dubbachuuf odoo barreessuu baatanii yookaan immoo waan sana dura dhaggeeffatanii waan faayidaa hin qabne namni jechuun namni tokko tarii daa'ima sanii illee akka hojjetattu qabaachuu dhiisuu dandeessi. Waa baay'eetu jira. Yoo hin gargaarre isin jechuudha. Yoo gargaaru barbaadan immoo gargaaru. Kunimmoo waanuma gargaaranidha dhugaa dubbachuuf. Isaan iyyuu nama guddaa harka qalleeyyiidha jettee na gargaaradha jettee enggidi akkaantii ishiitirreen arginanii kanaaf namoonni baay'een osoo tantee du'uu baatteetis inuma guddisi maarree kan jiran ijoollee baay'eetu jira jechuudha. Ani yeroo baay'ee namoota akkana taasisan jira. Maaliif jennaan bakka waan badaa namaa kaa'u yookiin immoo koomintii badaa kana barreessurra laalanii zim jechuu yookiin immoo garumatti qabatanii zim jechuudha malee waan hin taane baasuun gaarii miti. Anumaafuyyuu jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen yeroonan viidiyoo yeroon poost godhutti waa baay'ee kan barreessan jajjabinaan illee kan barreessan jiru. Akkasumas immoo akkamitti haasoftii minaamin kan jedhan illee hin jiru jechuudha. Ijoollee baay'een dhugaa dubbachuuf baay'een keessan yookiin eenyurraan ta'uu danda'an hin beeku.
gin waan akkasii namaan hin jedhamu yoo sitti tolle ta'e dhiistee bira taruudha yoo sitti tolle immoo dhaggeeffattee waan si fayyadu ta'e raawwattee koomenti kennuufiin immoo sitti tolle dhiisa malee arraba waan akkasii kana nama bormoo barnootuma itti ta'edha ta'uu hindi du'arrabni kuni naa waan akkasii hin jedha obboloota kiyyaa yeroo baay'ee waan akkasii kanatu nama mudataa kanaafiyyuu waan akkanaa kanarraa of qusadhaa isiniin jechuu barbaadetanii arrabarree miidiyaan kaayyuu hin eeyyamu ni beektu keessattuu Facebook irratti amma dhugaa dubbachuuf waan koomentii badagaa barreessite adabbii si adabaa jechuudha sirriitti adabbii waan akkanaa kun gaarummaa qaba jedhee yaada naa waan akkasiitti isiniin jechuun jaalladha daa'imti sun immoo waaqayyoon yaa guddisuu fi naa wanti jiru kanaadha obboloota koo yeroo baay'ee biyya keessatti illee biyya namaa kanatti illee waan akkanaatitu baay'ate jechuudha keessattuu du'aa kanatti waan akkanaa kun baay'ennaan mootummaan asii nama gaarii ture dhugaa dubbachuuf waan makanatu baay'ata bakka taphaa yoo deeman daa'imummaa argamaa bakka ta'e ana kana kun hin baay'ate kanaaf qabaan ijoolleen ala hojjettu tun seeraa godhattu jedheeti kan waraqata akka baafatan taasisee amma baay'ina akkasitti hin jiru akkasiidha beektanii biyya ormaatillee waan akkana kun nama biraa hin hafu kanaafuu waaqayyo dhiifama waa godhu waan akka cubbuu keenya nutti hin lakkaa'u gin namni keenya cubbuun namni keenya hojjetu asii miti keessattuu daa'ima dahanii gatu ajjeesu waan akkana kun dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko cubbuu jabaadha amma akka dhugaa hin beeku nama akkamiititu daa'ima tana gata yookiin immoo ajjeesa baay'ee tokko dhugaa ani onitti yaadee jedhu bakka isaanii bu'ee yoon ilaalu baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf keessi keenya dhukkuba amma feeyyuu rakkadhu yookiin immoo nama guddifatu baay'eetu jira dhabaan jechuudha kan daa'ima hin qabne namoota meeqa jira isaanii kenni faa guddifatanii urfatti gattee bineensa nyaachisuurra yookiin ajjeesuurra jechuudha daa'imti tun isaanii omaan beektu kanaaf Addis Ababatti ni gatu eechatti ni gatu dhugaa guyyaadhaan nagaa waan akkana kan argaa oolaa jechuudha inuma baay'eetu maal sana siraata dhabdeetii jirti biyyi teenya dhugaa dubbachuu fi waan akkasiiti nama jabaa osoo hin taane ijoolluma xixiqqaa kana kan akkana gochaatii jiru yeroo kanatti biyya kanarree seera godhattee jirti akka duraanii miti akka duraaniitti ijoolleen dahanii alatti gatu waan akkasiitti babal'achaa ture haa ta'u malee waan akkasii sun dhaabbate natti fakkaata amma baay'ina hin jiru seerarree godhattee hamma warra waraqata hin qabne ala ba'uu hin sodaatu waan ta'eef naagni waan akkasiiti kun immoo dayeetu wajjin rakkataatii jira kun immoo bakka waan akkanaatti baay'ate jechuudha naa waaqayyoon dhiifama nuuf haa godhu hunduma keenya iyyuu warreen akkana godhaniif immoo rabbi lubbuuna isaaniif haa kennu waan akkasiitti dhugaa dubbachuuf baay'ee takkanaa gaddisiiste ishiin deessee gattu yookiin immoo ajjeestu tuni waaqayyoon hunduma keenya lubbuuna nuuf haa kennu turtii